jirtu nagaan gooftaa bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo lafa jirtanitti nagaan keenya furaas naa qaqqabu sagantaa kan hirmaachaa kan jirtan. Har'a Waaqayyo nu gargaaree sagantaa keenya dhufneerra Waaqayyo yeroo nu daballan ammas qophiidhaan dhufneerra Waaqayyo isin haa eebbisu. Lafa jirtanitti eebbifama. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Asumaanituu sagantaa kottiin ilaatin waan jechuu barbaadu. Waaqayyo keessan bulchee sagantaa kana utuu namoonni barbaadan namoonni afur Waaqayyo keessan kaa'e Waaqayyo yaanuu kennees tokkoof immoo qarshii kennee qarshii sanaan akka hojjennu namoonni barbaadan akka nu deeggartan asumaan adaraa isiniin jedha. Kan nama dhibu akkuma sagantaa kanaan dura keessatti taasise si'a baay'ee gara miidiyaatti yeroo ba'u namni hundumtuu qarshii gaafata sirrakkifneerra. Garuu kun dubbii Waaqayyoo kan akka itti nama biraan ga'uudhaaf qarshiin hin barbaachisa. TV mo'aa kanaaf illee qarshiin hin barbaachisa. Saatalaayitiif kaffalama waan ta'eef ana garbicha Waaqayyoo buleessa keessan bira akka dhaabattan jaalala gooftaan asumaan isin gaafadha. Warri qarshii qabdan gatiin keessan Waaqarratti isinii kaffalama. Kan nama dhibu kennaa hin eebbifamtu jedhamu miti. Waan eebbifamtaniif laattu. Waaqayyoo waan isin eebbisee fi hojii qulqullaa fi mootummaa Waaqootti isinii kaffalamu kana bira akka dhaabattan anas taa'ee dubbachuu koon isin immoo qarshii keessan laachuudhaan gaafa Yesuus deebi'ee dhufu gonfoo isaa fudhattu waan ta'eef. Mee amma gara mata duree kootti darbin xinnoo kadhanna. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa Waaqaaf lafarratti galanni guutuun maqaa keef haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo biyya lafarratti jirru yeroo dabaltee nu laatte kanaaf eebbifame. Sabni keessa dhaga'uudhaaf dhufeera dhowwaa malee dubbiin kee gannu fadhiifamu. Lafa jiru taa'ee sabni kee dubbii kee dhageettiin jajjabaachuu kan danda'uuf ayyaana kee baay'isiif maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Mata dureen keenya har'aa eebba waaqarraa fi eebba lafarraa yookaan eebba fuuraa fi eebba foonii waan jedhu ilaalla. Torbee yeroo lallabaa godhanne afur Waaqayyo waan fideef har'a immoo xinnoo yeroo barumsaa godhannaa. Samaawi barakatinaa mirraawi barakat waan jedhu ilaalla. Eebba afuuraa fi eebba foonii yookaan eebba waaqarraa fi eebba lafarraa. Isaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 akkas jedha. Tole jettanii yoo abboomamtan waan gaarii laftichi baasu nyaattu diddanii yoo narratti kaatan garuu billaan isin nyaata jedha Waaqayyo. Jedhee ani Waaqayyo dubbadheeraa jedha. Tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu nyaattu diddanii yoo anarratti kaatan garuu billaan isin nyaata jedhee ani Waaqayyo dubbadheera jedhee. Ameen. Eebba jechuun badhaadhuu qabaachuu jireenya walqixxaa ta'etti gammadanii jiraachuudha. Hiikaan eebba akkas. Badhaadhuu qabaachuu jireenya walqixxaa mijataa ta'etti gammadanii boqotanii jiraachuudha. Kanaaf eebba kana nuyi kiristaanonni bakka lamatti qoodne ilaalla. Eebba akkasii kana eebba qabaachuu badhaadhuu jireenya walqixxaataa ta'etti gammadanii jiraachuu kana bakka lamatti qoodne ilaalla. Innis eebba waaqarraa fi eebba lafarraa yookaan eebba foonii fi eebba fuuraa jennee jechuudha. Kakuu moofaa keessatti Abrahaam irraa jalqabee ijoollee Israa'eliif kakuun galame waan lafarraati. Kakuu eebba lafarraati. Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 yoo dubbiftan Waaqayyo biyya keetii ba'i jedhe Abrahaamiin ituun eebbisuun si eebbisa. Daangaa kee bal'isa biyyan sii kenna nama duran si godha addan si godha olan si kaasa. Abrahaam irraa kaasee Israa'eliif kakuun kakatame kakuu waan lafarraati yookaan eebba lafarraati. Eebba lafarraa nyaattuudha waan lafichi baasu nyaattuudha. Eenyu abbaa sana Abrahaam irraa jalqabee jalqaba gaafa Abrahaamiin waamu kaasee jalqabni Israa'el Abrahaam irraa jalqaba. Abrahaam Isiyaaqin dhalchee Isiyaaq Yaaqoobin dhalchee Yaaqoob dubartoota afurirraa ijoollee 12 godhate. Bara kakuu haaraatti dubartii afur hin danda'amu. Bara sana bara kakuu moofaatti dubartoota afurraa biyya Laabaan naqee obboleessa isaa Esaawu jalaa baqatee biyya Laabaan taa'ee Raaheliif garbitti Raahel Liyyaaf garbitti Liyyaarraa ijoollee 12 godhate. Ijoollee 12 godhatee gaafa inni jiru gaafa Abrahaam waa'ee mucaa tokkoo taa'ee boo'u seera uumamaa keessa gaafa Waaqayyo dhala naan laannee mucaa naan laannee hormannaa dhaala jedhee boo'u seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti Waaqayyo dhufee akkas jedhe. Ati waa'ee mucaa tokkitti dhabuu keetii boossaa jedhe Waaqayyo. Ati waa'ee mucaa tokkitti dhabuu keetii boossa garuu sanyiin sirraa argamu ganaa biyya kan isaan taane keessa dhaloota 4 jiraate yookaan waggaa 400 jiraate qabeenya isaanii fudhatee ba'a. Ati waa'ee mucaa tokko boossa anjilba keessa ijoollee yaanii ilaalaa jedhe Waaqayyo. Kanaaf waggaa 25tti Isiyaaq laatee fi Isiyaaq Yaaqoobin dhalchee Yaaqoob kuni biyya Laabaan naqee obboleessaa fudhatee ba'ee dubartoota arfan kanarraa nama 12 ijoollee dhalche. Ijoollee 12 dhalche kana ijoollee Israa'el kana Waaqayyo gosa godhe. Tokko isaanii gosa godhe. Ruubeen, Simoon, Leewwii, Daan, Neftaalem, Zabiloon, Isaakoor jedhamanii amma 12tti Beniyaam Yoosef jedhamanii maqaa kana ijoollee Israa'el kana Waaqayyo gosa godhe.
Gaafa gosa godhu biyya Laabaanii biyya abbaasaaf akaakayyuusaaf kakatametti Abrahaamiif Yisaaqiif kakametti deebi'ee gale biyya Laabaanii. Hubadhaa gaafa dhufee galu mucaan dhumaa mul'ata argee Yoosef gurgurame biyya Gibxii bu'e. Mul'ata waan qabuuf mul'ata isaan biyya Gibxii gadi bu'e. Biyya Gibxii keessa waggaa 400 erga jiraatanii booda Waaqayyo achiisan baase. Egaa gaafa baasu Waaqayyo Musee ergee gaafa fuudhee ka'u gaafa biyya Gibxii ba'an waan ittiin bulmaata kan biraan hin jiru waan Waaqayyo itti amma gaara Siinaatti amma Waaqa dhufee seera kennutti hin turre seera dhufee kenneef Waaqayyo gaara Siinaatti ijoollee Israa'eliif seera kenne. Hubadhaa akkuma isinitti Abrahaam irraa jalqabee kakuun isaanii yookaan eebbi isaanii waan lafarraa akka ta'e Waaqayyo itti hime. Gaafa dhufee baasu seera sana keessatti maal jedhee yoo na dhageessan waan garbichi koo Museen sin ajaju seera kana seeran sinii kana yoo eddan eebba lafaa nyaattu jedhe. Lana qalbifadhaa asirratti eebba lafarraa nyaattu jedhe Waaqayyo. Seera garbichi koo Museen sin abboomu kana waan isinitti himu kana yoo dhageessan yoo eegdanii waan lafi baasu nyaattu jedha. Mee keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaasee si dubbisa akka jedha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaa isanarra isin abboomu gaarii gootanii yoo eegdan Waaqayyo gooftaa keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isinin oolcha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif dhufa. Isinin qaqqabas mandaraa keessatti maasii keessatti isin eebbifamtu. Dhalli keessan midhaan maasii keessanii hormaanni qe'ee keessanii jabboonni xobbaallanis eebbifamoon ta'u. Guuboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoon ta'u. Yeroo gadi baatan yeroo ol galtanis eebbifamoon taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyoon godha. Karaa tokko isinitti dhufu karaa torba isin baqatu. Gombisaa keessanitti waan harki keessan hojjetu hundumaattis Waaqayyo eebban erga. Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isin in eebbisa. Isin abboommi Waaqayyo gooftaa keessanii yoo eegdan karaa isaarras yoo adeemtan Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isaa qulqullaa godhee isin hin dhaaba. Yommuu sabni warri kaan hundinuu isin maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan hin argu. Isin sodaatus Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yeroo isiniif kennu achitti dhala keessan hormaata horii qe'ee keessanii midhaan maasii keessanii isiniif hin baay'isa. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isaa isa gaarii isa Waaqa irraa isiniif banee yeroo isaatti lafarratti bokkaa in roobsa. Isin saba baay'eedhaaf in liqeessitu ofii garuu nama tokkorraa illee liqeeffattan. Waaqayyo akka isin mataa taatan godha malee eegee isin hin taasisu. Abboommi Waaqayyo gooftaa keessanii sanarra isin abboomu kana yoo dhageessan gaarii gootanis yoo eegdan irra aantu malee jala naantan. Waaqayyolii biraa duukaa bu'uudhaaf isaaniif hojjechuudhaafis dubbii anarra isin abboomu kana irraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin gorinaa. Ameen. Akkuma sagalee kanarra dhageenyu ijoollee Israa'eliif kan kakatamu horiin qe'ee keessanii xobbaallaan keessan qoda bukoon keessan hin eebbifama gadi ba'utti ol lixuutti hin eebbifamtu bokkaa sinii roobaa lafti sinii baasaa sinii mirgisaa sinan eebbisa jedhe Waaqayyo. Saba warra kaan duran sin godhaa qabeenyaan jechuusaati. Hin liqeessitu malee liqeeffattanii sinan eebbisa jedha. Iddoo tokkotti iyyuu kakuu moofaa keessatti Waaqayyo waa'ee jireenya bara baraa fi hafuura isaa erguu hin dubbatu. Kakuu moofaa keessa kun hin jiru. Eebbi kakuu moofaa waan biftuu gadiiti. Waan biftuu gadii kana kan Waaqayyotti dubbatee sinan eebbisa jedhee Waaqayyo kan itti himu. Akkuma sila dubbadhesi kan isaan ba'an biyya Gibxiiti biyya kaaniiti gara biyya tokkotti ba'an. Biyya Gibxiiti biyya kanaan dhaqan. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti Keeniyaa dhaqu jechuudha. Ba'umsi isaanis biyya Gibxiiti biyya kanaanitti. Eebbi isaanis eebba fuudhaatu hin taane eebba waan lafarraati. Hubadhaa kan isaan ba'anis biyya lafaa gara tokko gara kaanitti eebbi isaan abdachiifamanii Waaqayyo kakuudhaa itti himus waan lafarraati. Waan lafarraati. Mee arra waan keessa jirru haa ilaallu. Yeroo baay'ee raajonni bara kana keessa qabnu kakuu moofaadha kan isaan nutti himan. Kakuu moofaadha kan isaan kakuu haaraatti bilaan irratti godhan. Erga isaan dubbatan mana sii bitaa, fooqii sii bitaa, biyya laa baataa, makiinaa bitaa in eebbifamtan. Dhuguma Waaqayyo eebbisuu danda'a namaaf kennuu danda'a. Kun wal nama hin gaafachiisu. Garuu eebbi kakuu haaraatti waldaa kiristaanaaf kakatame eebba kakuu moofaa kana miti. Har'as taanaan waa'ee malafa kanaa namni yaadu waa'ee malafa kanaa nyaata. Waa'ee malafa kanaa namni abjatu waa'ee malafa kanaa waa'ee majjirtu kana waama nyaatee biyya lafaarratti hin jiraatu kana duwwaa namni yaadu argachuu danda'a. Namni ilaalchisaa waa malafarraa kana ta'e jechuudha. Seera Museen garbichi koo isin abboome yoo eegdan gaarii gootanii waan lafichi baasuu nyaattu jedhe Waaqayyo. Egaa ijoollee Israa'eliif erga akkas jedhee eebbi kakuu haaraa waldaa kiristaanaaf karaa isaa fannifame Kiristoos kenname garuu waan waaqarraati. Hubadhaan dhaggeeffadhaas irratti. Kakuu haaraaf nu warra biyya bara kana keessa jirruuf eebbi nuu kenname eebba waan waaqarraatii fi eebba hafuuraati. Lana dhaggeeffadhaa warri qabdanis warri hin qabnes
warra isinii raajamee dhageessanis eebbi kakuu haaraa keessatti ishuu ta'ee nu haasofnu eebba waa waaqarraati malee eebba lafarraa miti. Eebba waa waaqarraa kanaan nu eebbise Waaqayyo karaa isa fannifame Kiristoos kana. Ibroota boqonnaa tokko Efesoon dhiifama. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 rakkeedha. Eebba fuuraa hundumaan waan waaqarraa hundumaan isa nu eebbiseef galanna ta'u jedha. Eebba fuuraa waan waaqarraan. Amantoota kakuu haaraa yookaan waldaa kiristaanaaf eebbi kenname eebba waa waaqarraati. Eebba waa waaqarraati. Eebba isa lafarraa daran kan caalu harka hedduu eebba lafarraa kan caalu anaaf siif kan kenname kan dhangalee isa nuuf fannifame karaa Kiristoos eebbi gara koof gara kee dhufe waan hafuuraati. Eebba waaqarraa jechuudha. Eebbi keenya kakuu haaraatti nuyi ilaaluu qabnu mana keenya eebba Waaqayyo ilma isaan nu eebbisedha. Mucummaa, qajeelummaa, fayyina barabaraa fi dhaala barabaraati eebbi waldaa kiristaanaa. Mucummaa, qajeelummaa, dhaala barabaraa, eebba barabaraati eebbi waldaa kiristaanaa malee eebba har'a nyaatanii bor keessaa du'an addunyaa kanaa miti. Waan garaa garaa hojjetanii argachuu hin danda'a. Qarshii hojjetanii sooromuu hin danda'a. Mucummaan dhiigaan dhufa. Qajeelummaan karaa Kiristoos malee karaa ittiin dhufu hin jiru. Seerri dhufee nama qajeelchuu hin dandeenyu. Qajeelummaa Yesuus nuuf hojjeteen qajeelaa taane waan ta'eef. Qajeelummaan amma Yesuus dhufee duutti, mucummaan amma dhufee duutti, fayyinni barabaraa amma Yesuus dhufee duutti namaaf hin kennamne. Kanaaf waldaa kiristaanaaf anaaf, kiristaana anaaf siyaara biyya lafarra jirruuf abdiin kenname, kakuun kenname, eebbi kenname, eebba waa waaqarraati. Qajeelummaa fi mucummaan Yesuus Kiristoos hin argama. Qajeelummaa dhaalli barabaraa Yesuus Kiristoos hin argama. Waaqayyo waaqarraa dhufee nama ta'ee dhalatee Waaqayyo waaqarraa dhufee nama ta'ee dhalatee gara waaqaatti kan geessu amma hin argamnetti ijoollee Israa'eliif iddoo tokkotti Waaqayyo waa waaqarraa waa dangalu. Hubadhaa kakuu moofaa keessa mootummaa koo dhaaltu jireenya barabaraa argattu kan jedhu caafamee hin jiru. Kan isaan abdachiifaman eebba lafarraati. Kan isaan nyaatanis eebba lafarraati. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Ituu biyya lafarra jirru eebbifamuu jireenyuma gadadoo keessa jiraannaa miti. Fookasiin keenya yookaan ilaalchi keenya xiyyeeffannoon keenya inni guddaan eebba hafuuraa ta'uu qabudha. Qabaadhaan nan jedhu malee biyya lafarratti Waaqni namaa kennuu danda'a. Biyya lafarra jirtuu jirta hin rakkattu hin jenne Yesuus. Dachaa dhibba jiraattu jedhe. Garuu kan beekuu qabnu yeroo ammaa kana waa'een eebba hafuuraa, waa'een waa waaqarraa hundumtuu irraanfatameera. Waldaanis irraanfatteetti iddoo garaagaraattis kan dhannu waama lafarraa kana argachuudhaaf. Kanaaf raajonni keenya nu raajanis kakuu moofaa nurratti dubbatu. Ergaa isaan irratti dubbatu. Hawwii nuu qabnu, ituu nuu ta'e waan nuu qabnu, akka nuu ta'u waan barbaannu nu fudhannee dhannuti ergaa hafuura qulqulluu godhe nutti waan dhanna keenya keessa jiru fedhii keenya. Ituu manni nuu ijaarame, makiinaan nuu bitame, biyya garaagaraa irra deemne, sooromne hin barbaanna isuma nutti himu. Isuma akkas jedha Waaqa godhee nutti himu, hafuura godhee nutti himu. Garuu as keessatti beekuu kan qabdu obboleessa koo obboleettii ko yeroon kana sii dubbadhu tarii si dhukkubsuu danda'a dhugaan jiru garuu kana. Eebbi kakuu haaraa eebba lafarraa miti. Eebbi kakuu haaraa waan lafarraa miti. Eebbi kakuu haaraa qusaaqusii addunyaa irratti argamu kana miti. Eebbi kakuu haaraa jireenya bara baraadha. Eebbi kakuu haaraa hafuura qulqulluudha. Eebbi kakuu haaraa Yesuus Kiristoos. Seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 7 kaasee isin dubbisa. Mana dukkaana gara dubbifadhaa. Egaa karaa isaarra adeemuudhaan isa sodaachuudhaan isa jaaka'ee abboommi Waaqayyo gooftaa keessanii egaa Waaqayyo gooftaan keessan biyya gaariitti isa dachaan isaa fi tulluun isaa burqaa bishaanii ijoo bishaanii fi bishaan lafa jalaa qabutti isin hin galcha. Biyyichi biyya qamadii, biyya garbuu, biyya mukeetii wayinii, biyya mukeetii harbuu, biyya ruumaanii, biyya mukeetii ejersaa fi biyya dammaati. Biyya ati tuun beelayin buddeena nyaattu. Biyya ati keessatti waan tokkollee hin dhabneedha. Dhagaan biyyichaa sibiila qaba. Tulloota isaa keessaa sibiila diimaa qotteen baafta. Atis nyaatteen quufta. Biyya gaariin siif kenne. Kanaafis Waaqayyo gooftaa kee hin jajatta. Dhaggeeffadhaa asirratti biyya itti hidhattu biyya qamadii, biyya garbuun jiru, biyya nyaatu tuun beelee nyaattu, biyya nyaattee muduutu. Nyaattee duutadha malee kan hundumaas ni kennee gara mootummaa bara baraatti tudha miti. Biyya itti galtu tulluu qaba, tulluu isaa keessaa qottee warqee baafattadha. Sibiilli isaa warqeedha. Ruumaaniin jiradha. Hin nyaatta wayiniin jiradha. Daraddaramee maaddii gara taa'edha. Warqee isaa hojjetattee kaa'attedha. Sitti toladha. Si eebbisa Waaqayyoodha. Burqaan bishaanii lafa jalaa fi bishaan irra kan dhangala'u Waaqayyo baneesii kennadha. Ituu dadhabin biddeen nyaattaa'edha. Buddeenni bara baraa garuu Yesuus Kiristoos. Nyaatanii du'a bara baraa kan oolan buddeenni Waaqarraa bu'e garuu Yesuus. Asirratti garuu maal jedhaa? Biyya itti sin geessu tuun beeleen buddeen nyaattaa'edha Waaqayyo. Hin nyaatta jira qamadiin jedha, garbuun jira, hin dhuddaa'edha. Warqees hin qotattee hin baafatta, sibiila tulluusaa keessaa hin baafattedha. Kana hundumaa nyaattee garuu hin duutaa'edha. Hin duutaa'edha. Eebba furaa nyaannee garuu du'aa kana.
Kanaafi eebbi ijoollee Israa'eliif kakatame jiyoogiraafikaal pileesin jedhama yookaan eebba addunyaa kana fuula addunyaa kanarra waan jiru waan lafarraa kana isaan nyaatanii eebbi kakuu haaraatti kakuu moofaatti ijoollee Israa'eliif waadaa galame jiyoogiraafikaal pileesin jedhama. Eebbi kakuu haaraatti waldaa kiristaanaaf galame garuu isa kanarraa adda. Har'a warri garaagarummaa eebba kakuu moo'aa fi eebba kakuu haaraa hin beekne waa'eedhuma eebba lafa kanaa nutti maa'u. Waa'eedhuma lafa kanaa waanuma nyaannu waanuma jaarrannu waama bitannu nus hin barbaanna waan ta'eef waama sana nutti maa'u. Waama kana dhagaa oolla. Eebbi seera keessa deebii boqonnaa 8 kun dubbifamee waldaa kiristaanaa ni ilaallatu. Hubadhaa eebba kakuu haaraa keessatti waldaa kiristaanaa ni ilaallatu keessa deebii boqonnaa 8 kun. Eebba kakuu haaraatti nuuf kenname in sooromta lafa dhaalta sooressa beekamaa taataa miti. Harka hedduu eebba lafarraa kan caalu eebba waaqarraatu nuuf kenname nuuf. Na dhaggeeffadhu nama teessee dhaggeeffattu kana dhaggeeffadhu. Eebbi ati qabdu eebba afuraati. Qabaachuu dandeessa biyya lafaa irratti qabeenyas deegaas ta'uu dandeessa Kiristoosiin amantee garuu eebba afuraan badhaadhaati. Gammachuu guutuu kan namaaf kennu wanta biyya lafaa irratti argamu guuttachuutu hin taane Yesuus Kiristoosiin qabaachuudha. Wanti lafarraa waanuma nyaatamuu fi ittiin jiraatamu kana duwwaa lallabaaf raajaa oolla taanaan hammam uummata keenya hiyyeessa kana yoo jajjabeessa illee abdiif ulfina kakuu haaraa garuu hin balleessa. Nama jajjabeessuudhaaf saayikoo jajjabeessuudhaaf in sooromtaa achiin baata asiin baata yoo jenne jechuu dandeenya. Uummata keenya hiyyeessa kana waa barbaadu kana jajjabeessuu danda'a akka jechuun keenya garuu abdiif ulfina kakuu haaraa hin balleessa. Kakuu haaraatti waan lafarraa namatti himne jajjabeessan miti waan waaqarraati. Har'a wangeela kan lallabdan akka koo dubbii kana kan dubbattan namaaf kan dubbannu eebba fuuraaf waa waaqarraati. Namni jabaachuu kan qabu eebba fuuraaf waa waaqarrattidha. Isa lafarraa kana waaqayyo hin kenna. Isa lafarraan kenna waaqayyo eenyuu buddeen dhabeen du waaqayyo nyaachisa. Bakka guddaaf ulfina qabeessa waldaa kiristaanaa jedhamu teenyee waanuma biiftuu gadii kana yaadna taanaan kisaaraa guddaadha. Kisaaraa guddaadha. Waldaa kiristaanaa iddoo ulfina qabeessa dhiiga Yesuus hin dhufne as teenyee yaadi keenya waan biiftuu gadii kana taanaan eebbi keenya waama biiftuu gadii kana lala taanaan waamarra jiraannee keessa jiraannu kana ilaallee ishee duwwaa yaadna taanaan kisaaraadha. Waldaa kiristaanaa keessa gaafa teessu eebbi kee waan lafarraa kana yoo dhabde waaqarratti manni sii ijaarameera dhiiga Kiristoosiin. Waaqarraa sii dhufa jireenyi bara bara. Malee biyya lafarratti eebba dhabdes qabaattes tokko qabaattee waaqayyoof ittiin hojjechaa eebbifamtee waaqoo sii kennetti waaqoo hojjechaa biyya lafarra jiraatta. Garuu ishuu guddaan yookaan fookasii keenya guddaan irratti hojjechuu kan qabnu waa eebba isa kanaa miti bullee kaanee waa hima buddeenii waa hima mana ijaarrachuu waa hima simboo miti eebbi keenya. Obboleessa koo dhaggeeffadhu obboleettii ko dhiiga Kiristoosiin eebbi bara baraan jiraatu mana keessaniira. Warra Kiristoositti amanan eebbifamoodha. Namni kam waan biiftuu gadii kana hundumaa qabaatee Yesuus hin qabu taanaan du'a. Waan biiftuu gadii kana hundumaan guutuu ta'e manni isaa jireenyi isaa waan hundumaa guuttatee Kiristoosiin hin qabu taanaan du'a falan qabu. Zeeroodha. Kanaafuu eebbi keenya kakuu haaraa Kiristoosiin qabaatanii Kiristoos keessaan isa dhufu hafuura Waaqaa sana qabaachuudha. Woo haaleluyyaa. Kan akka keenya carroome hin jiru. Kan akka kee carroome hin jiru obboleettii ko. Kiristoositti amantee jirta taanaan namni akka kee carroome addunyaarra hin jiru. Carra qabeessi akka keetti addunyaarra hin jiru eebbi hafuuraa mana keessanii jira waan ta'eef. Eebba hafuuraa eebbifamuu keenya ragaan maqaa tajaajila garaagaraa waamamuu keenya miti. Lana qalbifadhaa. Eebba hafuuraa eebba waaqarraan eebbifamuu keenya paasterii ta'uudhaan raajii ta'uudhaan faarfataa ta'uudhaan maal ta'uudhaan miti. Eebba hafuuraa kiristiyaanni dadhabaan Kiristoositti amane tokko eebba hafuuraa guutummaatti mana isaatii qaba. Maqaa garaagaraa waamamne miti eebba hafuuraa. An paasterii ta'e inni tokko wangeelaawwii ta'e inni tokko faarfataa ta'e inni tokko raajii ta'e inni tokko ergamaa ta'e miti. Eebba hafuuraa jechuun isa tajaajilu kanatu hin taane Kiristoosiin kan nuu kenname tola kan nuu kenname ayyaana isaan eebba hafuuraati waa waaqarraati mucummaa qajeelummaa dhaala bara baraa jireenya bara baraa hafuura bara baraati. Eebbi keenya isa biyya lafa rakkiftuu kana keessa teenye eebba keenya yeroo sana yeroo laalluun jajjabaan. Waan tokkoyyuu hin qabdu yoo ta'e eebba bara baraan sirraa hin deemne qabdaati. Kiristoositti nama amante kun eebba ulfina qabeessa sirra jira. Eebba ulfina qabeessa mana kee jira. Isa ollaa keetii, isa obbolaa keetii, isa fira keetii ilaaluu dhiisi. Inni sii dhufa. Waaqayyoo barbaade biyya lafaa irratti akka rakkatee jiraattu hin godhu. Si eebbisa. Sii kennuu danda'asas garuu ati ilaaltee deemu kan qabdu waa waaqarraa eebba hafuuraati. Eebbi keenya guutuuf guutuun Yesuusidha. Gaafanni mul'atu nus akka isaa taanee mul'annedha wangeelli. Gaafanni waaqarraa dhufu akka Yesuus taatee mul'attaati. Eebbi kana darbeen jiru obboleessa koo.
Eebbi kana darbeen jiru obboleettii koo hin eebbifamne hojjedhe eebbadhe bi harka kooti kottaa eebba akkasii akkas naa godha seedhamu kana adaraa hojjedhu akka namaatti hin taa'in hojjedhu bu'ii bahee hojjedhu waaqayyo yoo barbaade hojii harka keessi eebbisa. Hin jiraatta isaan garuu inni dhaabbataa miti dhiiftee keessaa deemta hoomaas dhabi duude sooressa beekamaas ta'e in sokkita addunyaa kanarraa. Gaafa sokkitu garuu eebbi waaqarraati fudhatte qabdii keenya kan ta'e hafuura qulqulluun manni bara baraan eega. Mee Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 isin dubbisa. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanna ta'u. Inni araarasaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa kaasuu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aan adeemnes isa waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Waan xurii hin qabne, eebba xurii hin qabne, gaddeebi'aa kan hin adeemne. Waaqa keessatti isiniif eegamee jira. Itti darbitanii akka fudhattan godheera. Ganaa fudhatta miti Kiristoosin amanuu keenya eebbifamteetta. Qajeelina kana eebba kana Kiristoosin gaafa amantee ka'ee mana kee galeera. Sichi waan hojjettee fiddumini waan hojjetamee dhufus miti. Gaafa Kiristoosin amantee kaaftee waaqarratti si eegamee kan jiru kun waan xurii hin qabne waan gaddeebi'aan adeemne. Haleluuyaa. Nama carra qabeessati. Eebba fuuraa kun akkeetti mana keessan galeera. Akkeetti jireenya kee keessa galeera. Isa argattu gaafa ni dhufeedha Phexros. Waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aan adeemne, waan moofaan adeemne, eebba akkasiitu waaqa keessatti isiniif eegamee jira. Isatti immoo darbitanii fudhatta jechuudha. Darbitanii akkasii fudhattan godheera waaqayyoodha malee sichi godhaa jedhameti. Dhaggeeffadhaa adeemee isin dubbisa. Waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemne, isa waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Darbitanii akka fudhattan godheera. Darbitanii akka fudhattan godheera. Ganaa fudhattutu hin taane fudhattaniitu harka keessan galeera. Eebbi kun mana keessan jira. Waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aan adeemne, waan moofaan adeemne, eebba ulfina qabeessa jedha. Isa nuuf dhangalee dhiiga Yesuusin eebba mucummaa qulqullummaa qabsiisa hafuura qulqulluu arganneera. Haleluuyaa. Karaa isa nuuf dhangalee dhiiga Yesuus karaa inni nuu baase sanaan karaa inni dhiiga isaa dhangalaasee fannootti fannifamuudhaan nuu baase sanaan qabsiisa hafuura qulqulluu eebba waa waaqarraa arganneera. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Meeshaan dubbisa. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenyadha. Hafuurri qulqulluun qabdii keenyadha. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun keessa kee jiru qabdii keeti. Isa gaafa Kiristoos mul'atu argachuudhaaf warri furaman argachuudhaaf jiraniif qabdii keenya ragaanni guddaan hafuurri qulqulluun qabdii keenyadha. Qabdiin harka kee galeera eebba keef. Gaafa Kiristoos waaqarraa mul'atu guutummaatti akka ittiin fudhattuuf qabdiin harka kee galeera. Innis hafuura qulqulluu jedhama. Phaawulos akkas jedha. Qabdii keenyadha. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti waan isaan argachuuf jiraniif hafuurri qulqulluun qabdii keenyadha. Qarshiin qabdu, biyya fagootii firan qabdu, iddoo silxaana gurguddaadha nama hin qabdu, mirga waaqayyooti nama qabda. Raawwatee waaqa isa ta'e. Karaa sana immoo hafuura qulqulluu qabdii godhee sii kenneera. Nama eebbifamaadhaati. Nama eebbifamaadha. Qusaaqusii biyya lafaa irratti argamtu yoo hin qabdu ta'e, waan biyya lafaarraa namni qabu hin qabdu yoo ta'e, Kiristoos hin qabdu yoo ta'e, eebbifamaan nama akka keetiin jiru. Eebbi guutuun mana kee seeneera. Ati nama eebbifamaadha karaa Kiristoos. Eebba kan biraa barbaachuuf ganaa iddoo garaa garaarra naanna'in warri kaan waan argataniif atis nan argadhattee mataa of hin dhukkubsin. Kiristoositti amanuu keenya eebbi ulfina qabeessi. Eebbi xurii hin qabne, eebbi gaddeebi'aan adeemne mana kee galeera. Kanaaf ragaan hafuurri qulqulluun qabdii ta'ee sii kennameera. Hafuurri qulqulluun sirra jira, inni qabdii keeti. Eebba titaa deemtuuf inni qabdii keeti. Kanaaf waan biyya lafaa kanarraa of madaaltee bu'aa mataaf dhukkubsaan waliin obboleessa ko. Hubadhaa. Eebba furaayii kun eebba waaqarraa jechuun waan lafarraa kan hin taane jechuudha. Waan lafarraa kan hin taane jechuudha. Yeroo akkas jennee haasofnu haa ta'u malee eebba hafuuraa jennee dubbannu malee eebba fuuraa eebbifamneera jechuun wanti biyya lafaa kanaa tasuma nun barbaachisu jechuu miti. Nun barbaachisu jechuu miti. Waan lafarraa argamu kuni nun barbaachisu nuyi nama ka addaa taane jiraan addunyaa kanarra jechuu miti. Kan hin jennu garuu fookasiin keenya yookaan xiyyeeffannoon keenya ilaalchi keenya eebba fuuraa ta'uu qabaadha. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 31-34tti akkas jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa isa kaan waaqayyoo ittis ni dabala. Isheen biyya lafaa kun itti dabala malee eebba miti bara. Eebbi guddaan mootummaa waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadachuudha. Waan waaqa irratti yaada keenya hidhachuudha. Isa lafaa kana immoo waaqa itti dabala. Waan nu barbaachisu immoo itti dabala. Waan ati barbaadde dhabde kanatti si dabala waaqayyo. Kanaaf eebbi waaqarraa yookaan eebbi hafuuraa waan addunyaa kanarraa miti. Dhiiga Kiristoosin waaqarraa dhangala'uudhaan kan nuuf kennameedha. Innis jireenya bara baraa, dhaala bara baraa,
hafuura bara baraa, mucummaa bara baraa, qajeelummaa bara baraa eebba akkasiiti kan argan. Kanatti gammannee jiraan. Kun siigallaan gabbadee jiraata. Kun siigallaan qarshii waan harka kee dhibeef of ajjeesuuf hin kaatu. Kun siigallaan waan naannaa keetti namni qabaatee hin qabaanneef warri kaan qabatee hin qabaanneef mataa sun dhukkubsitu. Kun siigallaan eebbati eebbifamtee jirtu hin beektu malee eebbasa addunyaa kanarra daran caalutu mana keessanii jira. Innis karaa dhiiga Yesuusii kenname. Tola dhufe miti gatuutti bee dhufe. Eebbi duraan dursa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadadhaa. Isa barbaada isa Yesuusiin karaa Yesuusiin dhufe sana barbaadadhaa. Yaada keessan achitti dhadhaa. Inni kaan sinii kennama. Waan ati barbaadde dhabde kun sii kennama. Biyya lafaarras rakkataa taateen jiraattu Waaqayyo yerootti godha. Yeroo isaatti eegee waan gaariin hojjeta. Sii kenna biyya lafaarra buddeen dhabdeen duutu. Nyaattee sii ta'ee jiraachuu dandeessa. Garuu arras kana sitti obboleessa obboleettii koo hubadhu. Eebbi keenya kakuu haaraa eebba kakuu moofaarraa adda. Eebbi kakuu moofaa waan lafarraati. Eebbi kakuu haaraa waan waaqarraati. Eebbi kakuu moofaa biyya tokko biyya kan biraatti ba'an Gibxii kanaan itti galan kakuu haaraatti garuu du'aa jireenyatti ba'an. Eebbi kakuu moofaa ji'oogiraafikaal yookaan waan addunyaa kanaati eebba lafarraati. Eebbi kakuu haaraa garuu waan waaqarraati. Waan hafuuraati. Kanaaf arra yeroo deddeebitan, arra yeroo jiraattan, biyya lafaarra yeroo deddeebinu, yeroo waaqessinu, yeroo waldaadhanu, yeroo nuu kadhatamu hubachuu kan qabnu kana. Hubachuu kan qabnu kana. Lallabu bara kana eebbisa waama lafarraa nutti hima. Raajiin nuu raajamu waama lafarraa nutti hima. Waama arra hojjennee borsooramu. Bakka waan addunyaa kana achisi akkasii ta'a jedha eebba keenya isa waaqarraa nu irraanfachiise. Kun kisaaraa guddaan. Isa nuu fannifame Yesuusiin lubbuu keenya ishee nuu duusaan fayyite dhiifnee waan lafarraa argamtu kana materiaalii garaa garaatti yaada keenya ina taanaan kun kisaaraa hamaadha. Eebbi kee waa waaqarraati. Waaqayyo waa waaqarraan si eebbiseera. Manni kee eebbifamaadha. Ati fuula Waaqa duratti karaa Kiristoos eebbifamaan akka keen jiru. Abaarsi bara baraa sirraa ka'eera. Du'i bara baraa sirraa ka'eera. Eebbi bara baraa mana kee seeneera. Jireenyi bara baraa harka kee galeera. Jireenya bara baraa itti adeemnu sana har'a argineera. Har'a harka kee mana kee jira. Yesuus Kiristoositti amanuudha jireenya. Yesuus ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya. Yohaanis immoo ergaa isaa keessatti gaafa barreessu jireenya isa jedhame sana mul'ifamee argineerra. Qaqqabneerra, ilaalleerra. Innis Yesuus karaa dhugaa jireenya eebbasi. Kan biraa yoo dhabde eebbi kee Yesuusidha. Eebba furaa nuyi karaa Yesuus arganne, eebba furaa nuyi karaa Yesuus arganne tokko warra mudaa hin qabne taanee karaa Kiristoos fo'amne. Warra mudaa hin qabne taanee fuula Waaqa duratti karaa Kiristoos fo'amne. Qolaasaayis 1:22 sinii dubbisa. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniis orma diina Waaqayyoos taatanii turtan. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaan warra mudaa hin qabne warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Kana eebbi kee tokko. Efesoon 1:4 dubbifadhaa. Lammaffaa ilmaan Waaqayyoo mootummaa isaa dhaalan taane. Ilmaan Waaqayyoo warra mootummaa isaa dhaalan taane eebbi keenya lammaffaan warri sila abaarsa irratti ta'utu nuuduu Yesuusin eebbi kun nuu dhufe. Ilmaan Waaqayyoo warra mootummaa isaa dhaalan Galaatiyaa 3 sinii dubbisa akkas jedha. Galaatiyaa 3:26 kaasee akkas jedha. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti uffataniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii yookiis Giriikii garba yookiis birmadduu dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise in argattu. Kanaaf erga Kiristoositti amante eebba nuyi eebbifame lammaffaan ilmaan Waaqayyo yookaan ilmaan mootummaa isaatiif ilmaan isa dhaalan taane. Sadaffaa fi dhumaa hafuura qulqulluu akka qabdiitti fudhanneerra. Lammaffaa irratti Galaatiyaa 4:6-7 dubbifadhaa. Inni sadaffaa hafuura qulqulluu akka qabdiitti fudhanneerra. Efesoon 1:13-14 Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu xinnoo galateeffannee xumurra. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u sagalee kee kanaan ijoollee kee jajjabeessi ayyaanni kee ulfinni kee saba kee jina ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Nagaatti naa jiraadhaa.